والهوى ترتني عدن تيسني حلالا قويان تفكاتي أرقود قويا جالالا دقيقة نوني دهرتا ما ليا باتي في وقا خونو آر والأرقتن ربي مورتيسي والأرقان collection of marriage raw itadalagu takka hummo kenya abba mana ke manatti takka hummo jaarsi kiyya mootummaa mana kiyyaati jedhee otaan viidiyoolee kana dalagu namni hedduun akka waan an jaarsa yookiin namoo nama akkasii ta'ee an rikeesti gaafatan yeroo hedduu keessaan gara komantiilee kumatti lakkaahaman komantii akkanaatu jira kanaafi waan san fakkeenyaaf gara akkaawuntii kana eegaluuf waan kana dalaguutti hin jiru leannahu ani niyyaan kiyya jaarsa barbaadaa miti gara miidiyaa kanaa akka dhufe dubartoota barsiisuudhaaf fi kana eegalee bisee booda viidiyoo kanarraa dubbadhaa waan jedhu murteesse alhamdulillah deebiin kun deebi'ee jira hijiraa 1445 bulii 29 takka hummoo jimaata taree guyyaa nikaa hidhiyyaa ture alhamdulillah guyyaa jimaata an nikaa hidhadhe haadha manaa namaa taheera abbaan manaa kiyyas maqaan isaa Ismaa'il jedhama akkas filannoo kana kanaaf abbaa kiyya kana dhalchee akka rabbiin jedhe irratti filannaa isaanii qalbii isaanii asiin dura cabsee jira dhimma bultiitiin baqadhee waan garaagaraatiin chaalenjii hedduutu ture hanga barnoota kiyya asiin ga'uuf amma garuu rikkeessi isaanii qeebaluun narratti waajiba waan ta'eefi waan kana qeebalee amma haadha mana namaati jechuudha suma walumaa galatti gabaabseetiin itti aanee immoo warroonni hedduun wayitii heeruman takka hummoo rileeshin akkana gara halaal wayita deeman viidiyoo isaanii poost godhanii sirriidha isaan suni dizaayara isaaniiti ani alaa gara keessaan jiradhu keessaa gara alaa jiraadha wanni sun anaaf gammachuun kennu ani cidhas hin fedhutti naman akka luluwaatti nan barbaachisu akka shari'aatti illee hin jiru waan ta'eef jechuudha waliimaan akka rabbi fedhetti jira malee akka amma veeloo kaa'atanii olii gadi dhadhaabatan tan ana bira fudhatama hin qabdu ammallee footoo abbaa manaa kiyya yookiin wajjin reaakshinii cidha irratti bakka halaala irratti adeemsifamu san awuraalee tokko abbaa manaa kiyya yeroo mushurraa ta'etti mul'atu san namni biraa akka argu anis hin fedhu abbaan manaa kiyya hin fedhu walumaa galatti poostiin an abbaa manaa kiyya waliin poost godhu hin jiraatu jechuudha maaliif jennaan an miidiyaa kanarra barsiisuu dhufe malee of argisiisuu miti jaarsallee barbaachuu miti alhamdulillah alaa kulli haal walumaa galatti ijoolleen dhiiraa hedduun keessan qalbiin keessan na bira jirtu dhiifama guddaa naaf godhaa namni kun hin heerumne takkaawutii yataatiif namni foloo na gootanii jiraattan foloo keessan kaafachuu ni dandeettan namni rabbiif jecha na jaalattan rabbiif jecha namni nama jaalatu jaalalli namaa itti fufaa anis rabbiif jecha hunda keessan jaaladha ijoollee feena tan dubartan gaarii akka isin yaaddanii akka rabbi jaalatu isin jiraachisu rabbiin hiree gaarii isiniif haa baasu obboleeyyan tiyyata dhiiraatiif haadha manaa gaarii saaliha taate rabbiin isiniif haa kennu walumaa galatti dhaamsi kun dirqama waan natti ta'eef yeroo hedduu su'atti gara laayivii seenu itti gorsa tokko si dabarsa yeroo hedduu wantoota kana naqunnamu waan ta'eef deebisuu qaba waan ta'eef hin deebisee waan isin aarsee jiraadhee isiniin gaha isin hojirra oolchaa ummanni dhiiraa sirrii yookiin sirrii miti naan jedha ummanni dubartootaa hojirra oolchuuf yaala yoo isin fayyada ta'e akkan hedduu dubbisee laalee fi wantoota informaationa garagaraa guuradhettiin isinii hima mara jechuu kiyyaa miti garuu irra caalaa jechuudha tokkoffaa irratti mala ittisa maatiiti lammaffaa irratti immoo kabajaa dhabuu dubartiiti sadaffaa irratti immoo qulqullina dhabuudha akkamitti naan jedha kana sadanuu wanni waan kana isinii dubbadhuu fi maaliif waan kanatti waan ishuu yookiin kingdamiidha bultiidha jechuun kingdamii kana dammoo nutu tikfata siigalee kanaafi waan kana irratti malitti samaatii akkamitti dubartii lammaffaa akka dhiirri fuudhu godha dhiirri tokko awwalan dubartii wayita fuudhu qulqullinas dhabeetii miti jaalala nama isaa kennullee dhabeetii miti fedhii lubbuu isaa yookiin dammoo shahawaa isaa haraman akka hin baane yookiin dammoo rabbii isaatiin akka wallale ufii isaatiif taqotataruu takka immoo haramarraa of tiksuudha namni kan kafuudha yoo kafuudhuuf jechuudha yoo jaalala taate namni haadharra jaalala namaa kennu jiru yoo qulqullina mana keessaa taate namni obboleettiirra nama kunuunsu hin jiru numartii nuuni beekna sigalee zannixa jedhee deema wayita maatii isaa bira jiru garuu kanaan ala wanti inni dhabee dhalaa biraa fuudhuuf maalidoo jettanii isin maruufuu deebida
إن الله لا يستحي من الحق وان كان فين دبدا كناف غافن ملتي سماتي فيدمت ملتي سماتي سايد افكت سا توكفا هيدي دبرتي الزبا لما فاديغ استحاده في دا سدفا عمل دبرتو تاني ججر كوني وروني وان كان فيدمتن كلين كسنتي مودندتا توكفا استحاده يجون كوني ديغا دلاله كان تهين ديغا دلاس كان تهين ديغا هيديس كان تهين ديغوم اكنما دبرتو ترايا سببا قرصه سنفا يدمنف علمي اكنو ممني وان تيف علمي سني immoo lubbuutu keessatti yookiin immoo daayivarti ta'a gara dhiigaa daayivarti ta'a dhiini xuraa'aan kun immoo du'ee bahuu qabu itti san duuba yeroo dhiiraadhaaf dhiigni dubartoota irraa bahuu danda'a dhiini sun immoo akkaan fokkisaa kan ta'e jechuudha saniif ammallee haydiin dubartootatti gara bulii 15 turuu danda'a dhiirii takka duuba ji'aan bulii 15 boqonnaa bahee jechuun maal jechuudha sigale kanaaf shahawaan nama wal caalawwan ta'eef sababa kanaafini ammallee sheeppii dubartootaa guutumaan guututti disorder godha maaliifi li'annahu isformiin dhiiraa gara qaama dubartii yoosiseen takka ilma ta'a takka ammoo qaama dubartootaa ta'an qoranna jedhe sigale kanaaf disorderii sheeppii isaanii guutumaan guututti dhalaan takka lama wayita dhalte akka malee dardatta jettee akka malee taati sababaan isaa ammoo sababa waan kanaa ilman taane oni sun gara qaamaatti deebi'aa jechuu kanaaf lammaffaa irratti immoo kabajaa dhabuu dubartii dhiirri takka jaalala kennuu fi caalaa kabajaa isaaf kennu respect isa gochuu maatii isaa biratti keessummaa biratti hiriyoota isaa biratti kabajamuu fedha waan inni yookiin bakka inni jiruu fi miti dhiiruma waan ta'eef abbaa manaa kee waan ta'eef he need respect for you dhiirri tokko ajaa'ibsifannaa ni barbaada akka haadha manaa isaarraa ajaa'ibsifannaa barbaadu nama takka irraallee ajaa'ibsifannaa barbaadu addunyaa tanarraa wanni inni irra ajaa'ibsifatuu fi wanni inni irra jaalatu mistuun adnaaqotu yookiin immoo ajaa'ibsifannaa haadha manaa isaati kanaafuu abbaa manaa keessan kabajuun ajaa'ibsifachuun hogguma gaafan jaalallee sanitti hobbii habiibii jettu san gaafa inni bultii keessallee sen akkasumatti respect gochuu ni qabda jechuudha sadaffaa irratti immoo qulqullina bakka isin hin jedhetti shamarran kenna yeroo baay'ee hogguu jaalallee bira dhaqnu takka hummoo jaarsa ganaa nikaahanurraa qabu bira dhaqnu even viidiyoo koolii yookaan haasoftaati fuula kenna bulbullu goonee dhiqan li'annahu maaliif inni isin bareedduudha jedheetiniin akka inni nu fuudhu akka inni nu filatu waan barbaannuuf waan kana goon eega bultii keessa seennee boodallee waan seensiin kun dhiira bira numa jira si galee waan bultii keessa seenee si fuudheef harkaa fi shurufkaan inni sirraa fedhu sun ni dhaabataa jechuu miti yeroo baay'ee dubartoonni akka waan promooshinaa bultiidhaan duratti kireema fakkaatanii ababaa fakkaatanii eega bultii keessa seenan takkaahu immoo inni mallatteessee fi nikaa itti hidhate booda waan sammara luus godhanii bakka shurufkaa shunkurtiitiin jaarsatti gadi ba'a duba gaafa ati shurufkaa shunkurtiitiin jaarsatti keetii gadi baate dubartiin biraa ammoo akkuma gaafa atiin isatti heerumuuf promooshina dalagaa turte namni biraallee promooshina alaa dalagaa duba qalbii dhiiraati garaftaruun mala sii galee kanaaf jaarsa kee manatti hidhachuu qabda tokkoffaa respect gochuu ni qabda lammaffaa qulqullina kee anywhere in any time daa'immanii fi maal waan akkas biizii ta'uu caalaa ufii keessaniin biizii ta'uuti qulqullina isiniin jedhu like bakka shurufkaa gurra isaa ta'u ija isaa ta'u funyaan isaa kana eeguu fi danda'uu qabda kana jechuun daa'imman kee argachuudha wanni kun biizii nama godhu karoora baafattanii waan kana gochuu dandeettan ammallee mala ittisa maatii irratti namni martinuu like biologically dhaabataman jiru san fayyadama ammallee mala ittisa maatii fayyadamtanii yogguu waan biraarra wal loltanii waan biraa waliin himatina so kanaan hangaan dubbisee fi qo'adhee fi harka irraati yoonii dogoggore dhiifama wanni an harki tanaa keessaa Itoophiyaa keessatti